Oromo View, Garumsa. Oromo View, Garumsa. Oromo View, Shamala. Oromo View. Bakka garaagaraatti sanii sagantaa keenya hordofaa kan jirtanii kabajamtoota daawwattoota keenya nagaan keenya kan jaalalaa sinaa ga'u jecha har'as sagantaa isiniif dhufneerra har'a gaa sagantaa keenya addaa waggaa Oromo nama waggaa tokko ta'ee erga jalqabne isarratti haasofna sadanuun keenyaarra. Eeyyen anis gaa daawwattoota keenya bakkuma jirtanitti nagaan keenya sinaa ga'u jecha Oromo sagantaa akkasii kana qabatee erga gara keessan dhufee baatiin kun waggaa tokko nu ta'a jechuudha. Egaa waggaa tokko keessatti maal hojjannee yaada maaliin as baane maal immoo isiniif dhiyeessinee ammam fixaan baafanneerra ammamtu nu haafaa isa jedhu gaa dudduba deebinee akkamitti jalqabnee waan gara keessan dhiyeessaa turre hundumaa sagantaa har'aa irra deebinee kan ilaallu ta'a isiniinis isin yaadachiisna jechuudha. Egaa har'a kanaas jirru annee lalistuuf taliileedha. Kanaaf sadan keenyatu deebi'ee isinitti dhufee jechuudha waan waggaa tokko keessatti dabarsinee irratti haasa'uuf mari'achuu fi isinis akka nu wajjin turtan gamanumaa isin affeerra jechuudha. Dhugaa jettanii waggaa tokko guunne Diseembarii keessa kan nuyi calqabne waan kana gaafa nuyi waan Oromo kana calqabne waan baay'ee yaadaa ture uummata keenya duratti akkamitti keessumaa informationii namaa kennuutii fi waan adda addaa irratti waa'ee fayyinaa irratti waa'ee siyaasaa irratti isa ta'u namoota gara waltajjiitti affeerre akkamittiin namni nurraa waan tokko barataa jennee calqabne amma tokko waan goone natti fakkaata namoota adda addaas affeerree irratti akka isaan haasa'anii informationii namaa kennanii gooneerra gara fuulduraattis immoo waan adda addaa goona jennee jira amma tokko piraamisii sagallee waggaa kana gidduutti gooneerra jedhee yaadan akka kootti. Baay'ee gaariidha mee taliile maal akkamitti nama jalqabne mee dudduba deebitee yeroo yaaddu amma gaa waggaa tokko keessa deemnee as geenyerra waggaan tokko salphaa miti kun sagantaa 22ffaan itti fakkaata sadaffaadhaan itti fakkaata kanaaf gaa hawwiitti jalqabnee qabna maaliif jalqabnee sanas gaafa guyyaa jalqabnee sana waan himneetu jira odeeffannoo walii dabarsuu waltajjii inni kaan dhufee barumsa saba keenyaaf kennu uumuuf jalqabnee waan sana hagam fixa baasnee jirra mee ati gama keetiin maal jettaa achumaan immoo maal jennee jalqabnee mee yaadatta? Yaa kan jenne akkuma jettee dhaloota nu booddee jiruu fi waan tokko keenya darbina namnis nurraa ilaalee akka waan akkasiifaa jalqabuuf tokkoffaan lammaffaan immoo sadaffaan immoo akkuma jenne kana nama muuxannoo adda addaa qabu asitti affeerree akka irraa barachuu dandeenyu daawwattoota keenya irraa barachuu danda'an isaaf jenneeti kan jalqabne baay'ee isaas immoo gooneerra baay'ee nama adda addaa waamne nama beekumsa adda addaa qabanii ogeessota kan fayyaa waamne waan adda addaa irratti dhufanii nuuf haasa'aniiru akkasumas artistis waamneerra social workers asitti waamannee turre waa'ee ijoollees warra barsiisanii amma for example screen time waan jenne baay'eedha waan goonerraas baay'ee dabarsineerra dheen abdadha namni sirraa barateera jedheen abdadha. Milkoofneerra akka yeroo jalqaba akkuma jettee garuu yeroo jalqabnee ana ofii kootii baay'ee natti ulfaata ture takka akkasittiin kaameraa dura taa'ee dubbadhee waan hin beekneef kana nan danda'a jedhee baay'ee natti ulfaata ture amma yeroon ilaalu iyyuu isa jalqabaa ofitti kolfaan ture ofuma kootii akkamitti amma at least perfect ta'eera jechuu komiti garuu baay'ee fooyyesseera amma wayii fooyyesseera daawwattooti keenyas yeroo baay'ee feedbackii baay'ee nu kennaa turtan dhugaa baay'ee isin galateeffanna isarraas baay'ee barannee isin nu jajjabeessuun isaanii haamilee nu ta'uun isaanii iyyuu akka nu itti fufnu nu godha jechuudha. Baay'ee gaarii
dhuguma akkuma isin jettanii yeroo jalqaba waan dhimma itti jalqabnee fi Oromootu taakshow akkasii hin qabu. Miidiyaan hedduus qabna jechuu hin dandeenyu garuu amma qabnu sun immoo irri caalaan mata duree muraasa irratti kan xiyyeeffatu. Garuu hawaasni tokko jireenya isaa keessatti waan inni dhaggeeffachuu qabu irraa barachuu qabu immoo wanta baay'eedha. Keessattuu akka dubartiitti akka dubartoota immoo ilmaan qaban ijoollee qaban waan baay'ee argaa oolla guyyaa guyyaatti waan sabni keenya barachuu qabu. Waan sabni keenya wal barsiisuullee hin qabu barachuu qofa miti nu hin barsiifna qofa osoo hin ta'in saba keenya irraas barachaa oolla. Odeeffannoo walii dabarsuu waan qabdu neetwoorkii isa jedhan biyya kanatti informationii waan jedhan kana sanaa fi carraa miidiyaatu Oromoo bira hin jiru carraa miidiyaa akkasii miidiyaan irratti dubartiin keessattuu dhuftee waa'ee ishiin understand gootu waan hubattu. Nu gaafa walitti dhufnu waan mari'annu faana haasofnuu fi warri dhiiraa haasa'an illee tokko miti. Yeroo namni dhufee waliin mari'atu informationii baay'ee odeeffannoo baay'ee barumsa qabu walirraa baratta jechuudha. Sanaaf waltajjiin hedduu waan hin jirree fi yeroo hunda teenyee komannaa komachuurraa maaliif nu riskii isaa fudhannee itti gaafatamummaa isaa fudhannee salphaa miti. Miidiyaa akkasii gaafa fudhattee baatu namni expectationii baay'eedhaan si eegaa calluma jettee hin baatu gaafa sabatti baatu waan baay'ee riskii fudhatteetu deemta akkatti namni si ilaalu ergaan inni dabarsitu akkatti hiikamu waan baay'eedha sanagaa tarii yoonuu kana riskii fudhanne inni kaan immoo baratee akka gara kanatti dhufu edaa hin danda'ama anaaf sana ture tokkoffaa dhimma hawaasaa irratti hundi keenya iyyuu baay'ee itti focus goonuu qabna dhimma hawaasaa baay'een keer godhuun qaba hangama kootiin sana irratti mari'achuu sana immoo hawaasa keenya keessa akka barumsa guddaa ta'uuf odeeffannoo walii dabarsu lammata immoo nan danda'a waan jedhu sana aannee fi taliileen faalalistuun jalqabnaan ijoolleen jiruu ta'a alatti waan kana jalqabuuf always yaadu ta'a garuu sodaatanii kan ta'an isaanii fi mee karaa bannaa carraa sana hedaa hin danda'ama isaan goonaan nus gochuu dandeenya sababni isaa hawaasni kan biraa warri ollaa keenyayyuu yoo yuutuubii bantanii showaa adda addaa qabu baay'eetu jira miti kan keenyatu hin jiruuf inaaffaadhaan gara kanatti dhufne. Yaadattu yoo ta'e miti. Inaaffaas akkamiin jedhamne maleessa. Inaaffaa saba keetiif inaaffaa jaalala saba keetiif qabduuf jechuudha. Isa itti walii galaa. Calqabumaa kaanee gaafa calqabneyyuu sadii taanee dubartii sadii taanee calqabu keenyayyuu namooti baay'ee keessumaa namooti baay'ee appreciate godhanii wanti isin gootanii dubartoota baay'ee faatu na argee lafa gabaafaatti na arganii gola keessaa kan nu baastanii faa jedhanii maaliif baay'ee gammadan dubartoota akkas ta'anii sadii ta'anii teenyee miidiyaa gubbaarra baanee haasa'uun keenya ani personally takka abjuu kana abjoodheen beeku miidiyaa gubbaarratti ba'ee waan akkasii nan godha jedhee yaadee sin beeku garuu lafuma nuun dhufee hin beeku gargaarsa isaatiin waaqaatiinis nuyis immoo wal gargaarree keessumaa an gara komiidiyaatti sababa een beennee fi nan qaana'an ture ulfaachaa ture garuu akkuma isaatii muuxannoo adda addaa argachuutiin keessumaa immoo naman galateeffachuu barbaadu anneen immoo yeroo baay'ee miidiyaa irratti sababa baatee beektuu fi waan qajeelchaa turte galatan irraa qabdi maaliif experience ijoollummaa seetii kaatee mana high schoolitti kaatee waan akkasii irratti sababa gochaa turtee fi muuxannoo sirraa arganneerra isa irraa darbuun barbaadu baay'ee nu qajeelchitii amma tokko irraa baradheera. Akkuma kanas egaa namooti feedback baay'ee nuu kennu waan akkasii godhaadhanii even biyyaallee waan baay'een dhaga'e baay'ee gammadanii jiru badanii gaafa nuyi tu postiin godhin turru gaafa biyyatti bilbilu maal baddanii maaliif gootanii maaliif yaa baay'ee nuyi biiziidha garuu amma dandeenye namoota keenyaaf information gaggaarii dabarsuu barbaanna. Kan inni tokko immoo yaadadhu keessaa aannee maal jetti
nuyi information namaa kennu namni tokko illee yoo irraa barate yeroo hundaa namni tokko yoo irraa barate ana nuuf waan guddaa tokkotti which is true namooti waan baay'ee irraa baratu waanuma beekan illee gaafa nuyi haasofnu oo wanta akkasiis jira laata kan jedhanii irraa baratan jira jedheen abdadhaa nuyis immoo akkuma kana gaafa namoota waltajjii irratti waamnu waan meeqa irraa barannaa jedhee yaada garaa kooti. Dhugaadha kuni. Akkasumas akkuma jettee amma nuyi jalqaba kan jalqabni akka nurraas warri kaan ilaalanii irraa baratan jennee ijoollee dargaggoota baay'ee jira kan dhugaa muuxannoo isaa qaban garuu akkamittas baanii haasofnaa takka namni yoon jiru ta'e waan tokko ofii keetti jalqaba ba'uun baay'ee rakkisaadha baay'ee cimaadha namni maallaan jedhaa maal faa jedhu maaltu ta'a waan meeqa of gaafatta sammuu kee keessa amma akka kan argaa jirutti arganu jalqabne nama hedduutu miidiyaa irratti waa jalqabee jira biyyaas asiis ijoollee baay'eetu jalqabee jira isaanis baay'ee jajjabeessinaa dubartoota waan adda addaa fa'aa haasa'an jijjiiru miidiyaa adda addaa kan jalqabanii baay'ee nama gammachiisa kanuma ture nunis kan irratti xiyyeeffanne kunis kun waggaa tokko gidduutti kan sagarreerra jechuudha. Baay'ee gaariidha. Anis isin galateeffachuun barbaada. Sababni isaa beektu baay'een gara miidiyaatti dhufuuf fedhiin qabuun tureen. Of course miidiyaa keessatti guddadhee of argee garuu waan ati dabarsuu barbaaddu fi gaafa miidiyaa kan biraa keessa galtee hojjettu immoo adda. Beete biyya kanatti hundi keenya jireenya mataa keenya qabna professionaalii mataa keenya qabna biiziidha beektu ijoollee qabaattee waan adda addaa keessa qooda fudhachaa miidiyaa tokko keessa seentee hojjechuun nima danda'ama yeroo namni hin jirre kana keessatti garuu waaniin an baay'eetti dhimmu hawaasa keenya keessa waan hedduutti dhimminuu qabna miti sanarratti miti kan inni kaan hedduu fookas godhu kanaaf waanan ani irratti xiyyeeffadhee deemaa tureeftu gara miidiyaatti miidiyaa sanatti iyyuu deemaa hin turre garuu isin isaanaaf jajjabina naa taatan nammata gaafa jalqabnu of course an xiqqoo isheelleen ta'u muuxannoo isaan qaba garuu nu riskii haa fudhannu jettanii dhuftan beektu miti namni hawaasa addunyaan kun jajmentaaliidha beektee ati gaarii yaaddee dhuftee sana kan argu baay'ee xiqqoodha. Baay'ee xiqqoodha. Buusuu barbaada. Keessattuu hawaasa kana keessatti qooda fudhataa guddanne siyaasicha isaa ta'uu hundumaa keessatti hin argina miti nama gargaaruuf jettee ati of kennitee qabeenyaa kee jireenya kee kennitee isatti galtu keessatti namni gaarummaatti dhuftee sana ilaalu. Maaltu dudduba jira tokko jira always. Kanaati si sodaachisee duddubatti si deebisu beekte. Garuu nama dubartoota akkasii hiriyoota taane wal hubannee kaayyoo tokkoof jettee riskii akkasii fudhattee miidiyaatti dhufuun baay'ee ulfaataadha. Garuu akka jennetti immoo jalqabnee waggaa tokko jabaannee amma yoona as dhufnee sagantoolee amma dhiyeessaa turre duddubatti deebi'ee ilaalaan ture waggaa tokko keessatti gaarii fileektu goota miti waan jechaa turre gaafa sana barumsa irratti keessattuu waan dargaggoo kanatu baay'ee nu cinqa miti ispeeshaalii dargaggoo biyyaa kana qeerroo jennu qarree jennu namoonni hedduu waa'ee isaanii haasa'a oolu garuu waan isaaniif ta'u borumtaa isaaniif waan ta'u garuu gaafa godhamuuf hin argitu. An gama kootiin waan yuusdii ta'aa jiran natti fakkaata ispeeshaalii gara Oromootti gaafa deemtu beekte har'a yoo dargaggoon tokko har'an baratu ta'e waan jechaa turre ganama kanan dhaggeeffachaa turre lalistuun waraana keessattillee rakkoo keessattillee namni tokko barachuu qaba dargaggoon tokko yoo har'an baranne dargaggoon kanatu boor nama guddaa ta'a yoo har'a hin baranne boor nama gatiin qabne tokko oomishaa jirte jechuudha. Hawaasa ofirratti hin hirkanne hawaasa boor ergamaa ta'u tokko oomishaa jirte jechuudha. Kanaaf waan barumsaa sana sarratti fookasii goonaa jennee jalqabne nammata dinagdee jenne irrattis kan xiyyeeffannu waan dinagdees waan jabaadha. Abbaa fedhee sabni fedhee haa bilisoomu. Yoo dinagdeedhaan hin bilisoomne garba taatee hafta. Fakkeenyaaf Saawuz Afrikaa fudhadhaa. Miti? Yeroo hundaa isa yaadan. Saawuz Afrikaa fudhadhaa. Biyya kana gaafa slavery abolish ta'u yoo kilaasii sana faa fudhattaniitu ta'e yeroo hunda sanatu natti dhufa.
gaafa bilisoomtaniitu jedhamanii warra garbootatti himamu bakka deemanii qaban qabeenyan qabanii deebi'aniitu warruma isaan bulchaa turanitti waan itti bullu nu kenna waan itti hojjennu nu kenna jedhaniin so deebi'anii isaan immoo maallaqa xiqqootiin isaanumaaf deebisanii hojjechuu jalqabanii garba caaluyyuu ta'an galee so sabni kun dinagdee isaa irratti jabaachuu qaba sana kan barsiisuu barbaannu barumsa irratti jabaachuu qaba fayyaa immoo fayyaa nama biyya keenya keessatti dhageessu miti yoo namni dhukkubsatee jedhamee fayyuun baay'ee rakkisaa ta'aa jira waan jiru asillee teenye waan dhageenyu jechuudha akkamitti ogeessota baay'ee qabna waan jechaa turreen dhaggeeffachaa turre ogeessi Oromoon qabu baay'eedha baay'ee amma yoo dubbana birayyuu geenye warmasiyyuu asiyyuu so ogeessota suni miidiyaan kan biraa fidee carraa akkasiin kennuuf yoo ta'e tarii Oromo kanarratti fidne akkamitti wal barsiisna waan jennee walitti dhufne amma tokko gooneerra natti fakkaatu tuqneerra ganu baay'ee tafa ganaayyuu warruma ijoollee biyya kanatti iyyuu dhalatanii guddatanii kan waan adda addaa keessa jiranii ogeessa adda addaa ta'anii baay'eetu jira isaaniin iyyuu ganaa isaanas imbaasna gamma har'aatti kan yaadadhu mental health irratti domestic violence irratti amma inni fa maayini mata dureentu qabneedha hawaasa keenya keessatti yeroo jalqabaaf ogeettii fayyaa fidnee asitti haasofsiifne namoonni baay'ee aalaa baay'ee gammadan waa'ee ijoollee irratti keessattuu ijoollee kun TV jalatti dhiistee deemuun rakkoo guddaa inni qabu depression kun lammata immoo akka dubartootaallee ijaaramanii waa gochuun barbaachisummaan isaa isarrattis humanitarian issue irrattis kanas tuttuquu yaalleerra siyaasa irrattis gaafa namoonni babbeekaman gara magaalaa kana dhufanii Juhaariin obbo Baqqalee Garbaa yaadatu Juhaariin gaafa interview goone amma show kan argi jammartanii ammamtaa ajaa'inu gaafatee ture sokkitaniitu mee waggaa guutaa ta'a jedhila Juhaar waggaa guuneerra jajjabaadhaan argichaa ture innis baay'ee mee waggaa guutaa kaanuun jedhe kunoo waggaa guuneerra jechuudha waggaa guuneerra ganaa waan baay'ee nurraa eegama abdii qabna waggaa kana keessatti amma tokko waan isinii waadaa gallee isinii dhiyeessineera jennee yaadna nuyis immoo akkuma dubartiitti waan muuxannoo qabnu waan tokko irratti haasofneera fakkeenyaaf waa'ee ijoollee keenyaa waa'ee abbaa manoota keenyaa informationii tokkos kennineerraa fi mana keenyaas innis waa'ee nama gargaara waan irraa babbaratamu keessumaa immoo waa'ee biyyaas waa'ee ijoollee yuunivarsiitii ijoollee dubartoota haasofne turre isarratti kanaa baay'ee haasofna ijoollee rakkina akka isaan gaafa isaan yuunivarsiitii deeman keessumaa ijoollee dubartoota rakkina isaan argatan akka isaan kilaasii drop outii warra isarratti waa dhuqneerra ganaa keessa lixneetu kanaasuufnu namoota tokko immoo nama as ta'anii biyyatti immoo ijoollee gargaaran yaadattu yoo ta'e Tsahaayiin baay'ee goone isarratti haasofneerra waa'ee fayyinaa irratti haasofneerra waan baay'ee irratti ganaa haasofna gaanne more wanti baay'een jira haasa'ameen haasa'anii jiru maaliif nuyis waan barannu irraa qabna namoota warra gara waltajjiitti waamnus isaanirraa siin barannaa keessumaan kan nuyi barbaannu saboota keenya warri biyya ambaa keessa jiranii keessumaan personally kan hin barbaadu aqanii keessuma warra akka dooktarii fi narsii fa'aa kun akkuma obseen gootu kana aqanii saba isaanii gargaaru namni hundumtuu immoo professional isaatiin aqee treenii namaa gochuu kennuu warra akka kompiitarii fa'aa kana yeroo hundaa isa yaada maaliif kan nuyi kanarratti dhufnee fi namaaf information gane namooti immoo warri nu jajjabeessanii kan akka isaan godhaniif jedheeni kan yaadu akkasumatti fakkaata. Baay'ee gaarii Taliilee. Yoo itti dabalti yoo qabaatte. Yaa amma gaa fuula duratti maa'inni kaayyoon keenya jechuudha gaa amma waan goonee haasofneerraa waan immoo gochuu barbaannus jira yaa kan gaa. Isuma featuring ani kaayyoon koo tokko gara fuulduraatti anne Oromiyaatti annee ofii kun wal fudhannee deemne
Oromiyaatti. Asirratti immoo kan galateeffachuu barbaadu Gibee Production Caalii Yaadasaa. Isa baay'ee galateeffachuu barbaada maaliif sagantaa nu dhiyeessaa make sure sa'atii akkatti interview kana seetaappii nu godhaa baay'ee isatu nu ordafa. Caalii baay'ee galateeffachuu barbaadna. He is very like dedicated person. So isas galateeffachuu yeroo adamnus nutti dhedheekkamaa ka'e baay'ee gaariidha. Egaa waggaa darbee kana keessatti namni yaada adda addaa feedbackii adda addaa nu kennaa ture. Keessattuu dargaggootatu nu barreessaa ture biyyarraa. Tokkoffaa nu arguu isaaniitti gammachuu isaanii ibsu sun waan nu himuu qaba jechuudha. Namni waan akkasii akka dheebotaa ture akka arguu barbaadu. Kan biraa dhimmi isaan irratti akka dubbannu barbaadan tuttuqnee irraallee yeroo tokko keessattuu dubartoonni Oromoo yaangiin gaafa yuunivarsiitii galan baay'inaan yuunivarsiitii galu baay'inaanis drop out godhu. Maaliif dhimmi kun tokkoffaa maatiin ilmaan isaanii isa dhiiraaf isa durbaaf ilaalchi isaan kennan tokko miti. Lammata immoo dubartoonni gaafa mana barumsaa sana galanii akka umaattu waan dubartii isaan harkisu baay'eetu jira. Aadaan biyya sana keessa immoo saboota adda addaatu yuunivarsiitii sana keessa gala jechuudha. Saayikooloojikaalii waan hamileessi kutachiisu waan hedduutu jijjira. Sanarrattis amma tokko gorsa kennuu yaalleerra garuu baay'ee kan irratti hojjechuu nurra jiru diiteelis qorannolleen waan barbaaduudha wantichi. Asirraa immoo yaadni baay'ee gama kootiin dubartoota irraa ispeeshaalii dhagaa ture. Namoota miidiyaatti dhufanii hin beekne. Namoota hawaasa keessa garuu impaaktii qaban. Namoota hin beekamne haadholii fa'aa fidaatii haasofsiisaa. Yeroo baay'ee miidiyaan namootuma beekaman namoota kanaan dura deddeebi'anii miidiyaatti dhufanidha kan wanti jedhu. So namoota akkasii kana fidaatii haasofsiisaa isaanirraa barannaa. Even the single mom. Okay? Waan jedhu faatiin dhagaabite so akkasii kana fookasii gochuun nurra jira. Amma sanarratti akkuma ati jette ani namni kuma dhaggeeffateef I don't care ammayyuu wanti waanan ani jedhe tokko namni tokko dhaggeeffatee irraa baradhe edaa kana jechuun kana jedhee yoo waan sanarraa barate nu accomplish goone jechuudha akka nama tokkotti. Sababni isaa jireenya nama tokkorraa kaata. Sanatu abbaan sun immoo deemee waan barsiisuu qaba. Kanaaf namoonni kun yaadni isaan nu kennan kun baay'ee barbaachisaadha natti fakkaata. Kan hin beekamne as baasaa kan jedhu kun jechuudha. Kanaaf irratti amma keessa ilaaltu gara waltajjii keenyaatti kan nuyi waamne gara caalaa tokkoffaa dubartoota irratti xiyyeeffannee masaatu raaffatame ka dhuguma isaan irratti xiyyeeffannee namni waa'ee isaa irratti miidiyaan keessan kun dubartii duwwaan maatii godhaanuun jedhe. Garuu kan sidhim kun isaan baay'ee kan yeroo baay'ee akkuma isheen jettee isaaniin hin raanfatamu. Tokkoffaa immoo namniyyuu kanaan yeroo baay'ee na yaadachiisaa ture. Anis ofii kootis yeroo baay'ee kan yaadu yeroo qabsoo keessa yeroo warri qabsoo keessa jira yeroo hundaa yeroo baay'ee warruma dhiiraa duwwaa namatti fakkaata isaanuma duwwaadha kan yeroo hundaa feeramee haasa'us waa'ee biyyaas waa'ee siyaasaa hundumaa garuu dubartoota baay'eetu booddee jira. Haadhota baay'eetu booddee jira yeroo amma kan dubartoota mana hidhaa keessatti illee waggaa meeqa yeroo isaanii dabarsan meeqatu jira garuu yeroo baay'ee namni isaanii saansii kennee dhufanii fa'aa haasa'anii beekan nama fuula duratti isa irratti xiyyeeffadhee jira warra akkasii fa'aa barbaannee isaaniin haasofsiisuu dubartiin duruu miidiyaa waltajjiin qabduudha beektee hawaasicha keessa isa fidnee haasofsiisuun kuni Oview sanuma. Viewun kun view jechuun ilaalcha jenneemti ilaalcha mataa keenya walitti qabne ogeessotas dabalanneetu walirraa barannaa waan jedhuun jalqabne amma tokko tuttuqneerraa hundumaa guutuutti milkoofneerra jechuu hin dandeenyu. Gara fuulduraa garuu kana caalaa hojjanna. Kan biraa immoo namoonni dandeettii qaban hawwiin koo dandeettiin illee hin jedhu. Dandeettii qabneef walitti dhufne fedhii qabaanneef dhufne fedhii qaban nutti dabalamanii akka co-host illeen
hojjechuu barbaadan yoo jiraatanii akka dhufanitti dabalaman barbaanna. Nu Fedhii biiziidha isaaniitiin. fedhii isaaniitiin nu warra koo ummatoodha biiziidha waan adda addaa keessatti qaqqabamuu dandeenya amma na beektu gaman baay'ee keessatti hin qaqqabama. So inni kaan immoo yoo dhufee jalaan baraa deeme wanti kun akka itti fufiinsa qabaatuuf illee gargaara beekte. Kanaaf ijoolleen durbaa haala sana jirtan fedhii qabdanii waan kanas nan danda'ettanii nuqunnamuuf hin saalfatinaa dubatti hin jedhinaa jenna. Kanaaf egaa waggaa tokko keenya kabajataa jirra. Hawaasni keenya waan hedduu akka irraa baratee abdii qabna. Bakka itti hir'atee bakka itti jabina keenyas kana jedhaa nutti hima. Bakka itti hir'atee immoo silaa kana guuttanii akka jettanii isinis nu himtan barbaanna. Kanumaan egaa har'a waggaa tokko keenya ilaalchisuudhaani mari'achuuf gara kana dhufnee nu gama keenyaan xumurreerra. Gara fuulduraatti immoo miidiyaan maaliif barbaachisaa waan jedhu irratti namootumalleen miidiyaa akkasii qaban barbaanne. Gara sagantaa kana fidnee haasofsiisuudhaaf waadaa galla maaliif barbaachisee isa jedhu irratti kan keenya qofa osoo hin ta'in baay'achuu qaba bifa adda addaatiin. Kanaaf immoo sagantaa keenya tarii itti aanu irratti namoota akkasii dabalannee gara sagantaa keenya fidnee moor kana caalaa mari'annaa waan teessanii yeroo keessan fudhattanii nu dhaggeeffattaniif baay'ee siin galateeffannaa nagaan nu turaas nin jenna. Kanumaan taliilee lalistuu ani nagaattis ni jenna isinoo waan ergaa yoo qabaattanii itti dabalaatii sagantaa keenyaarraa kanumaan golobna. Kan isaanumaan akkuma jedhe itti fufaa nu jajjabeessaa nu hordofaa waan barbaadan dhagoo barbaadan faayoo jiraate immoo inbaaksii nu godhaa nu beeksisaa sagantaa keenya ilaaluu hin irraanfatinaa. Subscribe gochuun irraanfatinaa, share gochuun irraanfatinaa warri kaanis akkasuma irraa baratanii ilaalanii. Kanaafiyyuu nu faana ta'a. Kanuma sanitti mun barbaadanis waggaa isa dhufumoo waggaa nagaa nuuf godhu waggaa nu haa gahu jedhamte Oromoon. Ammas waggaa tokko booddee akkasitti nyaasa nu haa gahu. Waggaa lamarraas akkasii. Kanaa ilaa kana ol qabnee. Cheers. Jedhaagaa fayyaa ta'a. Galatoomaa isinis thank you. Galatoomaa. Gibee production kan sagantaa keenya nu kan nu waraabu Gibee productionidha. Amma sagantaa addaati wajjin wal arginutti nagaan isiniif haa ta'u. Oromo View.